Harargee lixaa aanaa Odaa Bultuum keessatti hidhattoonni mootummaa nafxanyaa bilxiginnaa hawaasa ukkaamsanii gara leenjii waraanaatti guuruu fi saamuu himan. Godina Booranaatti rakkoo yeroo ammaa mudachaa jiru uummata naannoo sanaa irratti dhiibbaa hamaa fi walxaxaa keessa jira jedhame. Jaarmiyaan ABO biyya alaa guyyaa gootota Oromoo kabajuudhaan bakka guddaa qabaachuu fi seenaa wareegama injifannoo uummata keenya yaadachiisuudhaan dhalootaaf dhaamsa cimaa qaba jedhan. Iraan to'annaan ulaa galaanaa Hormuz gara haala duraatti deebi'eera jechuun ibsa kennite. Eebila 18 bara 2026 shama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii haga dhuma sagantaa keenyaatti waliin turan affeerraa keenya. Harargee lixaa aanaa Odaa Bultuum keessatti hidhattoonni mootummaa nafxanyaa bilxiginnaa hawaasa ukkaamsanii gara leenjiitti guuraa jiraachuu fi saamuu himan. Bal'ina oduutiif Jaalduuniyaan waa qindeeffatte qabdi. Godina lixa Harargee aanaa Odaa Bultuum Araddaa Kooyyee jedhamu irraa jaleewwan mootummaa nafxanyaa bilxiginnaa uummata dhiiraa fi dubartii osoo adda hin baasin humnaan qabanii gara mooraa leenjii waraanaatti guuruu daran cimsanii itti fufanii jiraachuu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himaniiru. Baay'inni waraanaa akka waan impaayiraatti kufaatii irraa baraarutti kan hubatan jaleewwan mootummaa nafxanyaa bilxiginnaa Eebila 15/2026 namoota maqaan isaanii Jamaal Huseen Adam Aliyyi, Abdullaa Adam, Muhammad Aliyyi fi kanneen biroo hedduu humnaan ukkaamsanii gara mooraa leenjii waraanaatti geessuun ibsameera. Gama biroon ammoo jaleewwan mootummaa nafxanyaa PP saamichaan hawaasa dararuu amaleeffatan torban darbirraa eegalanii hawaasa qaala'iinsa jireenyaa muddamee gara itti goruu dhabee rakkatu maqaa buusaa gonfaa jedhuun qarshii 2,200 irraa guuraa jiraachuu maddeen dabaluun ifoomsaneera. Dararaa lukkeelee mootummaa bilxiginnaa uummata irratti raawwatan heddummaachuu irraa kan ka'e hawaasni akka itti bahee galuu dhabee bosonatti baqatee beela fi dheebuu waddamaa jiraachuun ifoomeera. Godina Booranaatti rakkoo yeroo ammaa mudachaa jiru uummata naannoo sanaa irratti dhiibbaa hamaa fi walxaxaa geessisaa jira jedhame. Bal'ina oduutiif Jaalnasruu Sabaa waan qindeeffate qaba. Godina Booranaatti rakkoo yeroo ammaa mudachaa jiru uummata naannoo sanaa irratti dhiibbaa hamaa fi walxaxaa geessisaa jira jedhamee gabaafameera. Jiraattonni naannichaa akka ibsanitti hongee yeroo dheeraa fi roobni dhabamuun beeyladaa isaanii hedduu fixuu himan. Kunis immoo jireenya isaanii guyya guyyaan ittiin jiraatan irratti rakkoo cimaa fideera. Uummanni naannichaa irra caalaan kan jiraatu gammoojjii fi naannoo qilleensa gogaa keessatti waan ta'eef beelladaa isaanii irratti hirkachuun waan jiraataniif yeroo beelladoonni dhuman yookiin miidhaman maddi galii fi jireenyi isaanii guutumatti laafaa deemaa jiraachuu himama. Rakkoo uumamaa kanaan wal qabatee uummanni hedduun mootummaarraa gargaarsa gahaa fi si'ataa argachuu dhabuu isaanii dubbatu. Kanaafis dhaabbilee gargaarsa biyya keessaa fi alaarratti hirkachuun jireenya isaanii gaggeessaa jiraachuun himameera. Garuu haala jiru kana keessatti rakkoon biraa dabalata uumamuu isaa jiraattonni ni ibsu. Namoonni miidiyaa walabummaa Oromiyaa dubbisan akka jedhanitti qaamoleen mootummaa naannichaa fi sadarkaa garaagaraa gargaarsa uummataaf kennamurraa buusiiwwan adda addaa akka kafalamu dirqisiisaa jiraachuun himamaa jira. Buusiiwwan kunneenis kanneen akka uffataa fi nyaata milishaa gargaarsa raayyaa ittisa biyyaa akkasumas ijaarsa waajjiraalee paartii bilchiginnaa fi hojii mootummaa garaagaraa wajjin wal qabatan akka ta'an ibsameera. Kunis yeroo uummanni rakkoo hamaa fi beela cimaa keessa jiru keessatti gargaarsa argachuu qaburraa akka citu taasifamuun yaaddoo uummatatti uumee jira. Akka odeeffannoon argame mul'isutti gargaarsa dhaabbilee garaagaraatiin uummataaf kennamu keessa hanga dhibbeentaa 25 irraa hanga 30tti kutuun yookiin buusii jedhamuun fudhatamuun jiraachuun yaaddoo fi komii guddaa uummata keessatti uumee jira. Uummanni yeroo beelaa fi rakkina hamaa keessa jiru keessatti kafaltii dabalataa akkasii buusuun itti fufee jiraachuun ni himama. Kana malees namoonni buusii kana kafaluu didan yookiin falman irratti tarkaanfii hidhaa fi doorsisa fudhatamaa jiraachuun akka mul'ate eerameera. Akka addaatti immoo aanaa Dubulluq keessatti namoonni hedduun sababa buusii kana kafaluu didan jedhuun hidhamanii akka jiran jiraattonni ni dubbatu. Kunis mirga namoomaa fi haala nageenya uummata naannichaa irratti dhiibbaa uumee jiraachuun ibsameera. Walumaa galatti uummanni godina Booranaa rakkoo hongee fi beela cimaa jala jiru kun gargaarsa isaanii guutuu fi sirrii akka argatan barbaadu. Gargaarsi dhaabbilee gargaarsaatiin kennamu osoo hin irratinii fi hin citin akka uummata ga'u akkasumas buusii adda addaa maqaa gargaarsa jedhuun irraa muramuun akka dhaabbatu jechuun gaafachuu fi mormiin bal'aan ka'aa jira.
Rakkoon kunis furmaata hatattamaa fi haqa qabeessa akka barbaadu qaamoleen dhimmi ilaallatu yeroo dhiyootti furmaata itti fufiinsa qabu akka kennan uummanni ni gaafata. Jaarmaan Abaa'oo Woboo biyya alaa guyyaa gootota Oromoo kabajuudhaan bakka guddaa qabaachuu fi seenaa wareegama injifannoo uummata keenyaa yaadachiisuudhaan dhalootaaf dhaamsa cimaa dabarsa jedhan. Bal'ina oduutiif Jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Guyyaa gootota Oromoo kabajuun bakka guddaa qabaata. Seenaa wareegamaa fi injifannoo uummata keenyaa yaadachuudhaan dhalootaaf dhaamsa cimaa dabarsa. Guyyaa kana kabajuuf walitti dhufeenyi taasifame ulfinaa fi sirna guutuu qabaachuun geggeeffame. Sagantaan kun eebba manguddootiin jalqabame. Manguddoonni keenya aadaa fi duudhaa keenya irratti hundaa'uun eebba isaanii nuuf kennuun sagantichi bifa kabajaa fi safuu qabuutiin saaqame. Ittaansuudhaan faaruun alaabaa jechuunis sirboonni gootota yaadachiisan sirbamanii kunis hirmaattota hunda keessaa kaka'umsa boonsaa fi jaalala biyyaaf qaban daran jabeesse. Sagantaa keessatti yaadannoo gootota keenyaa haala bal'inaan taasifame. Wareegamtoonni keenya jechuun kan lubbuu isaanii bilisummaa saba isaaniif kennan kabaja guddaadhaan yaadatamani. Waltajjichi hoogganaa jaarmiyaa Abaa'oo Woboo biyya alaa irraa saaqamuun sagantaa karaa sirrii fi kaayoo ifaa irratti akka xiyyeeffatu taasise. Jaallan dirree qabsoo irraa argamanis saganticha irratti hirmaachuun haala yeroo ammaa rakkoolee fi injifannoolee qabsoo akkasumas dhaamsa jabaa uummataaf dabarsaniim. Dubbiin isaanii hirmaattota keessatti hubannoo fi kaka'umsa haaraa uume. Ittaansuudhaan hundeessaan Abaa'oo seenaa guyyaa kanaa fi kaka'umsa qabsoo Oromoo ilaalchisee bal'inaan ibsa kennuun dhalootaaf barnoota guddaa dabarse. Haaluma wal fakkaatuun hayyoonni fi piroofeesaroonni jaarmiyaa Abaa'oo Woboo biyya alaa keessa jiranis dhaamsa isaanii barsiisoo fi kaka'umsa qabu qooduun hubannoo siyaasaa fi seenaa irratti ifa dabalani. Sagantaa kana keessatti gumaachi ajaa'ibaa Woboo waraana bilisummaa Oromoo deeggaruuf taasifame kunis hirmaattota keessatti itti gaafatamummaa fi deeggarsa qabsoo cimsuuf murannoo uume. Dabalataan walaloon bareedan guyyaa goototaa ilaalchisee qophaa'ee dhiyaate. Walaloon kun gootota wareegaman faarsuun isaan gootummaa obsaa fi jaalala sabaaf qaban bifa miidhagaadhaan ibsee onnee hirmaattotaa hundaa tuqe. Walumaa galatti kabajaan guyyaa gootota Oromoo haala milkaa'ina guddaadhaan geggeeffame kun seenaa keenya tikfachuu, gootota keenya yaadachuu fi qabsoo bilisummaa itti fufsiisuuf murannoo uummata keenya daran jabeesse. Iraan to'annaan ulaa galaanaa Hormuz gara haala duraatti deebi'eera jechuun ibsa kennite. Bal'inni oduu akka itti aanutti dhiyaata. Raayyaan warraaqsa Islaamaa Iraan to'annaa darba galaanaa Hormuz Strait of Hormuz gara haala isaa kan duraatti deebi'uu beeksise. Iraan tarkaanfii fudhatte kana kan fudhatteef tarkaanfii uggura itti fufiinsa qabu kan Ameerikaan buufatawwan doonii Iraan irratti xiyyeeffachuun taasiftu sababa godhachuun akka ta'e ibsite. Ibsa miidiyaa mootummaa Iraan irratti darbeen ajajni waraanaa waloo RWI Ameerikaan maqaa uggura jedhuun gocha saamtummaa galaanaa fi hattummaa doonii itti fufteetti jechuun himate. Sababa kanaan to'annaan ulaa Hormuz gara haala isaa kan duraatti deebi'eera. Darbi galaanaa murteessaa ta'e kun ammaan tana bulchiinsaa fi to'annaa cimaa humnoota hidhataniitiin geggeeffama jechuun ibse. RWI akka jedhutti to'annaan cimaan kun kan itti fufu hanga bilisummaan dooniiwwan gara Iraan dhufanii fi irraa ba'an guutuun mirkanaa'utti ta'a jedhan. Ibsi dabalataa akka raggaasistutti hanga Ameerikaan bilisummaa dooniiwwan Iraan irraa gara bakka itti ergamaniitti deeman guutuun deebisutti haalli ulaa Hormuz haaluma kanaan to'atamee tura jedhuun ibse. Duraan akka gabaafametti hoogganaan garee marii Iraanii fi dubbi himaan paarlaamaa yaada Doonaald Tiraamp kennan irratti qeeqa cimaa dhiheessaniiru. Egaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun har'aaf qabnu kanuma. Oduu birootiin haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.